dhaabni amma Dr. Abiy dhaabni Shimallis Abdiisaa maqaan isaa hin badhaadhin eessaa fide badhaadhin eessaa fide look waan tokko deeggaruun mirga keeti amma caqas nagadi akkasi dhagayetti waan tokko deeggaruun mirga keessa waan na baasa jette an abbaa badhaadhinaa jette ijoolleen teennetti mirga keeti hin deeggartaa mirga keeti badhaadhina kana eessaa fiddanii ilmaan oromootiin jaanjessitan maaliifi akkaataa itti badhaadhinni dhufe siifaa himu maqaa kana eessaa fiddan ka masgabarra hin jiru maqaan jaraa kun jara 8 walitti dhuftee paartii wayyaana keessaa ariitee amma ijaaramte kuni maqaan jaraa ka seeran beekamu ka heeran beekamu ka miidiyaan dubbatu een maqaa ihaadii kaleessa eenyutu ihaadii jedhee kaa'e dhufe Sinesa sun Mallas Zeenaawit sun kute du'e sun kana sanas warruma maqaan jara tanaa eenyu maqaan amma Dr. Abiy waliin qabee paartii kana eegeenni cafalqaqee tokko godhe maqaan jaraa eenyu bolesiki maqaan kuni fudhatama qabamoo hin qabu Itoophiyaa fi dhiisi kana dhiisi ilaalaal yoo haqqan qabaatiin akkanatti saaxilamtan rakkoon kana bar maal isaatiin dhiisi waan ati barbaaddu nama deeggaruu waan bitu maqaan jaraa eenyu bolesiki maqaan kan kee bantii buufaati kiyya baalee roobi eenyu maqaan jaraa maqaan kiyya bantii buufaati yes kiyya baalee roobi maqaan paartii kanaa eenyu bolesiki afaan oromoo wajjin haasoo hinaan maqaan paartii kanaa eenyu maqaan paartii kanaa eenyu jettamoo eenyu fide jetta gaaffiin keeyyuu naan galle fideen jennaan eenyu fidee ka fideen beekaan eenyu maqammaan jiraa ka amma heeran jiru ka firdibeetiin beeku ka ma'aazaa qixaa beektu eenyu maqaan jira maqaa kana eenyutu huume jettamoo eenyu jechuu kee abbaan fedhe haa uumu maqammaan jiraa eenyu obboleessa maal barbaadde ree amma waan natti na gaafachuu barbaadde maqaan paartii Dr. Abiyyiif Shimallis eenyu sin jedhaa jira obboleessa badhaadhina yes partiin Shimallisii fi shaartiin Dr. Abiy badhaadhina yookaan afaan okay gandu adda argaachoo biltsiginna paartii maqaan okay maqaan paartii Somaalee Sodeephaa en biltsiginna Somaalee biltsiginnaa paartii kenna akkamiin badhaadhina ta'e ka jarri torbanii biltsiginnaa ta'e ka Oromoo akkamiin badhaadhina ta'e Nagai afaan keenyaan kan Oromoo maqaan Oromiyaadhaa paartii Oromootiin yeroo fudhannu Oromiyaa paartii badhaadhina Oromiyaa jenna malee afaan keenyatti kanneen paartii badhaadhina Oromiyaa jenna. Maaliif toroggomtan wayita Oromoo bira ta'u? Wayita Oromoo bira ta'u maaliif toroggomama maqaan hin hiikamu? Diishoo hin hiikamu maqaan addunyaa irratti. Maaf hin hiikamu? Ini kamu maqaan baafete gaafatu masaafete garagalchi maqaan afaan keetiin hiikachuun afaan keetiin barsiifachuun dirqama maaliree waan isin afaan keenya hojiitti nuuf hiikamu jettani mee okay eega maqaan eega paartiin kun biltsiginnaa kana hiikkattanii garagalchitanii maqaan badhaadhina godhattan miidiyaa tokkocha gubbatti badhaadhina paartii Shimallis Abdiisaa badhaadhina jedhanii waaltaa TV Itoophiyaa akka jirutti takka dhagette beekta Lakki waa tokko irratti walii haa gallu otoo beeknu dubbiin jallifnu. Lakki jallisuu miti anama akkasitti maa jiru ragamaan ati amma ragaan laalan baala roobee fillefiitii haasa'a. Ragamaan waan hin jirreef bar shanii dalagamaa jiru waan arguu sitti baadha nama. Takkaa yoo waaltan zaggabe waaltan yookiin ETV miidiyaan seeran uumame kan Itoophiyaa jechuudha. Miidiyaan badhaadhina jedhee uummata Oromoo jaanjessaa jiru OBN malee jira obboleessi. warri kaanis Somaalee biltsiginnaa paartii jedhanii afaan isaaniitiin dubbataan jiranii Yeedabuu biltsiginnaa paartii jedhanii afaan isaanii dubbataan jiranii Amaaraa biltsiginnaa paartii jedhanii afaan isaanii badhaadhinuma eessaa fiddarree isin paartii badhaadhina Oromiyaa jedhanii dubbachuun sirriidha afaan Oromoo dagaagsina jechaan jirru afaan Oromoo afaan makiinaa hiitetii miti kadar dagagsitu afaan kan kee ana kuni ila miidiyaan Itoophiyaa waaltaa ta'e ETV ta'e obboleessa kiyya miidiyaan Itoophiyaa cufti FM'n Itoophiyaa cufti paartii biltsiginnaa qirincaafi Oromiyaa jettee zaggabti paartii biltsiginnaa qirincaafi Somaalee paartii biltsiginnaa qirincaafi Amaaraa paartii biltsiginnaa qirincaafi Dabub
isin maalumaaf rabbii keessan soraatanii hoyti ilmaan Oromoo humta kan beektan jettanii. Akka keetti paartii okay eega qirincaafi dabuubii jenne eega qirincaafi Sumaalee jenne paartii bilisiginnaa Oromiyaa yoo jenne maali rakkoon jiru kan Oromiyaa. Akkuma jirutti goma jiru maaliif bantii dhufaa uffata gurraacha uffatee maal yeroo wajjin haasaman jedhe. Maayi. Maqaa keenya tiikachuu qabna kaa maqaa keenya guddifachuu qabna. Maa maqaa ergisaatiin fayyadamna uummata keenyatti. Uummanni Oromoo as keessa kan jirtan sharri dalagamaa jiru kana beekani bakki ani itti ilaal bantii dhufaa dhagaye. Bakki ani itti shanee jibbee hattummaa jiraatiif kijibummaa jiraati. Akkasumatti bilisiginnaalee wanni dalagaa jirtan kan haqaan deeggarii dhugaa jirtu Oromootiin badhaadhina dalagaadhaan mul'isa maqaadhanii miti. Hin jijjiiramu maqaan. Maqaan obboleessa kee ilaal. Intarneetii maqaa isaa beektaa ta'u intarneetiin maqaami. Maal? Intarneetiin maqaa. Afaan Amaaraatti jijjiiramee gibaa mara buusti kan jedhu dhagattee nama. Mee waasee gaafadhu. Mee eenyu maano baale waasee gaafadhu. Mee akkuma isin jettan iyyuu haa ta'u. Wama jiru sanii dhugaa ma jiru kana wanni barreeffame. Ati mee waan heeran jira waraqaa tokko dhagaye bantii bufaan dhagaye. Waraqaa tokkocha waraqaa mootummaa tokkocha dambii bilisiginnaa dambii qabdi ka barreessitee gadhiiftu. Achi gubbaatti badhaadhina waan jedhamu tokkochuma fidi angaltii haa ta'u. Hin jiru waan hin jirre ilmaan Oromootiin maa burjaajessan maaliif ka beekamu paartiin maqaa qabu. Ijoollee badhaadhina.